Guyyaa kaleessaa to'annoo poolisii jala kan oolan obbo Taayyee Danda'an mana mala sirreessaa galanii dhimma isaanii akka hordofan ajajni kenname. Ministeerri Deetaan duraanii ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'an mirgi wabii isaanii ka'uun mana mala sirreessaa galanii dhimma isaanii akka hordofan manni murtii olaanaa federaalaa ajaja kennee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha adoolessa 30/2016 ooleen obbo Taayyeen himata irratti dhiyaate lamarraa bilisa geggeessuun kan yaadatamudha. Yaa ta'uutii yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun himata irratti dhiyaate tiif wabiin ba'anii beellama dhaabbachaa jiraachuun ni beekama. Abbaan alangaa himannaa isaanii irra deebiin sochoosuu eegalee jira. Himannaa kanaan dura cufame lama dabalatee galmeen dhimmichaa mana murtiitti akka kennamu poolisiin har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhaddacha ramaddii tokkoffaa dhimmoota shororkeessummaa fi heera mootummaa gaafateera. Obbo Taayyeen gama isaaniin haalli itti to'ataman sirrii akka hin taane meeshaaleen elektirooniksii koo fudhatamaniiru abukaattoo koo waliin mari'adhee dhiyaachuun qaba ture jechuudhaan falmanii jiru. Mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhaddachi ramaddii tokkoffaa dhimmoota shororkeessummaa fi heera mootummaas falmii bitaa mirgaa qorachuun mirgi wabii obbo Taayyee akka ka'u murteessee jira. Himatamaan mana mala sirreessaa galanii dhimma isaanii akka hordofan ajaja kennuun ragaa ittisaa dhaggeeffachuuf beellama jijjiirraa waxabajjii 30/2017 qabe. Obbo Taayyeen guyyaa boriirraa kaasee mana mala sirreessaa Qilinxoo taa'ee dhimma isaa akka hordofu murtaa'ee jechuudhaan haati warraa isaanii Aadde Sintaayyoon himanii jiru. Kaataan manni murtii dhimma isaa itti ilaalee sirrii akka hin taane itti himus dubbatanii jiru. Haati warraa isaanii Aadde Sintaayyoon akka dubbatanitti obbo Taayyeen otoo dhiyeessituu qabamte jedhamuu dubbatanii jiru. Dorgommii bareedinaa bara kanaatiin sadarkaa lammaffaatiin kan xumurte Haseet Darajjee badhaasa birrii miliyoona 67 eeggachaa akka jirtu himame. Dorgommii kanaan injifattoonni maallaqaaf carrawwan isaan argatanis nitti hima. Dorgommii bareedinaa Miss World bara 1951 Hitex Hyderabad Telengaanaatti taasifame bara kan yeroo 72ffaaf Hindii keessatti geggeeffameen lammiin Itoophiyaa Haseet Darajjee dorgomtuu ishee Taayilaand duubaan sadarkaa lammaffaatiin akka Afrikaatti immoo sadarkaa tokkoffaatiin goolabde. Dorgommii kanaan lammii Taayilaand Opal Suchaataatu tokkoffaa baate. Lammiin Itoophiyaa Haseet Darajjee lammaffaa yoo taatu lammiin Poolaand Maajaa Kaadajaa sadaffaa baate. Akkasumas dorgommii kanarratti warra tokkoffaati haga sadaffaa ba'an hundaaf badhaasni kan kennamu yoo ta'u sadarkaa tokkoffaan kan xumurte Opal Suchaataa gonfoo diyamandiitiin faayame ni badhaafamti. Badhaasa $1 miliyoona waancaa kana injifachuu isheetiin argattu malees waggaa tokko biyya Ingiliziitti dabarsu baasii hundaas kaffalamee fi piroojeektii Beauty with a Purpose jedhamu jalatti imala tola ooltummaa idil addunyaa taasisuu akka dandeessu himama. Dhaabbilee faashinii idil addunyaa adda addaa waliin waliigaltee beeksisaa fi maqaa daldalaa $1 miliyoonaan lakkaa'amu mallatteessiteetti. Itti aansitee kan jirtu Haseet Darajjee lammii Itoophiyaati. Haseet dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaa argachuu isheetiin $500,000 yookaas maallaqa Itoophiyaa birrii miliyoona 67 ol kan injifatte yoo ta'u dizaayineroota addunyaa fi dhaabbilee faashinii bebbeekamoo ta'aniin dhiyeessii bilisaan isheedhaaf kennama. Dhaabbilee meekaappii fi faashinii addunyaa irratti beekamoo ta'aniin beeksisa adda addaa ishee hojjechiisuu danda'u. Ambaasaaddara maqaa yookaas biraand ambaasaaddari taatee $1 miliyoonaan lakkaa'amus ni argatti. Konkolaataa irraa kaasee haga manneen daldalaa qananiitti oomisha isaanii beeksisuuf kennaa bilisaa isheedhaaf ni dhiyeessu. Haseet akkasuma dhaabbilee beeksisaa idil addunyaa waliin ta'uudhaan VIP travel packages uumuudhaaf ni hojjetti. Kunis daandiiwwan qilleensaatiin bilisaan gara biyyoota adda addaatti akka imaltu ishee dandeessisuu danda'a. Hoteelota urjii 5 addunyaa guutuu keessas bilisaan buluu dandeessi. Sadarkaa sadaffaa kan argatte Maajaa Kaadajaa lammii Poolaandis badhaasa maallaqa $250,000 fi carraa adda addaa kan argattu ta'a. Bareedduuwwan addunyaa biyyoota adda addaa 109 ta'an dorgommicha irratti hirmaachuun bareedduu addunyaa bara darbee lammii Czech Republic irraa gonfoo fudhachuudhaaf dorgommiin taasifame xumurame dorgomtoonnis badhaasa isaanii fudhachuu irratti argamu. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii federaalaa namoota damee barnoota kamiinuu dippiloomaa irraa gara digiriitti guddatanii fi ibsa baasee jira. Namoota damee barnoota kamiinuu dippiloomaa irraa kaasee haga digirii jalqabaatti barataniif tajaajila mirkaneessaa barbaadan hundi bu'uura qajeelfama mirkaneessaa fi madaallii lakkoofsa 991 muraa 2016 irratti hundaa'uudhaan tokko namoonni digirii jalqabaa dhuma bara 2009tti xumuran madaallii ga'umsaa malee ragaan barnoota isaanii ni mirkanaa'a. Lammaffaan namoonni
hidhamtoonni bara 2008 barnoota digirii jalqabaa eegalan digirii isaanii mirkaneessuu dura madaallii ogummaa sadarkaa arfaffaa dhiyeessuu qabu. Yeroon ragaa ga'umsaa yookaas immoo COC barnoota isaanii argatan kan fudhatamu ta'a. Sadaffaan bara 2009 irraa eegalee barataan tokko digirii jalqabaa argachuuf galmaa'uusaa dura ragaan ga'umsa ogummaa guutuu ta'uu qaba jedha ibsi abbaa taayitaa barnootaa fi leenjii federaalaa irraa kenname. Kirkirri lafaa mudatee hidhamtoonni 200 ol mana hidhaatii miliqan. Kirkirri lafaa uumamuun booda mana hidhaa Paakistaan irraa hidhamtoonni 200 ol kibxata irraa miliquu poolisiin hime. Mana hidhaa Karaachii magaalaa Maalir jirutti kirkirri lafaa dhaga'amuun booda hidhamtoonni 10,000 lakkaa'aman nahanii foddaaf balbala caccabsan. Kanneen mana hidhaa kanaa miliqanii ba'an keessaa 80 poolisiin deebisee kan qabate yoo ta'u, kanneen 130 ammallee hin qabamne. Hidhamaan tokko ammoo opereeshiniin yeroo geggeeffamu ajjeefame. Eegdonni lamas madaanii jiru. Yeroo kirkirri lafaa kutaa itti hidhaman raasu gamoon irratti jiga jedhanii sodaataniitu iyyuu jalqabanii jedha. Okkorri kun yeroo uumamutti poolisiin akeekkachiisaaf qawwee gara samiitti dhukaasuu hime. Hidhamtoonni baay'een gara kutaa isaaniitti kan deebi'an yoo ta'u, kanneen 216 ta'an carraa kanatti fayyadamuudhaan mana hidhaarraa miliqanii jiru. Poolisiin ergasii namoota miliqan barbaacha manaa manatti sakattoo geggeessaa jiraachuu BBC'n gabaasee jira.